Yes, brother from the center mic. My name is Ramakrishna. Maqaan kiyya Raamuu Kirishnaa jedhama. Barataa fiiziyootiraapistiiti. Gaafiin kiyya Rabbi Aadamii fi Haawa akkasumas yuunivarsiitii kanamaaf uume. Wantoota kanneen uumuurraa maal argata? Gaafiin kiyya kan lammadaa ammoo wanti hundi qaama wahiitiin uumame. Kanaafuu Rabbi illee qaama wahiitiin uumamuu qaba. Hiikkaan Allahaa maali? Brothers asked 3 questions. The first question, why did God create Adam and Eve? Obboleessi gaafii sadii gaafate. Gaafiin duraa Rabbi maaliif Aadamii fi Hawwaa akkasumas Hawaa kana cufa uume? Wantoota kanneen uumuu isaatiin maal fayyadamaa jira? Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Aadamii fi Hawwaa uume karaa isaaniitiin ammoo ilmi namaa kun cufti dhufe. Isaan akaakilee keenya kan duraati. ربي سورة الحجرات سورة فرتمي سقلفة آية قد سديرتي يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. O humankind, we have created you from a single pair of male and female and have divided you into nations. يا إلما نما نوتي إرافي دبرتي رايس نومني أكا والبيت نفجج سبافي قصدد سنتازم ربي برت الرخب جمان كيسن irra rabbi sodaata keessan ulaagaan ilma namaa ittiin madaalu qabeenyaa miti gosaa miti kutaa miti taqwaadha rabbi ofii beekanii sodaatudha gaaroommina tola qabaachuudha kanaafuu Aadamii fi Hawwaan akaakilee keenya kan duraati keetiis kiyyaas kan ilma namaa cufaati kanaaf obboleessa jeesu amma nuti obboleewwan namummaati. Therefore I call you a brother. We are brothers in humanity. Rabbi hoytanuu yaamu yaa ayyuhannaas yaa namoota jechuudha. Rabbi suuraa Israa suuraa 17 آيات 40 فرت. ولقد كرمنا بني آدم. ربي نولاني إلمان آدم هندا خبجيجر. إندية تلالته، يوسية تلالته، يوكي تلالته، ماتي هندو خيس تلالته، ماتي مسلم خيس تلالته، يوخا ماتي كريستانا خيس تلالته. ربي إلمان آدم هندا خبجاي ساني خنو إسانو يمجر. آتيو إلمان ماتاته ربي خبجاي سكن نجر. مكان كي ذاكر عبد الله رامو شنكري ساتو يو إلمان ماتاته ربي خبجاي سكن نجر. أما غرقا في عرفنو. ربي نولاني إلما نما مالفهم ربي إلمي نما إسا خيسا إسا الرقاري تونو يمجر أممني إلما نماتين على جرو هندي إسا قبر ملايكوني نجرو ملايكوني وان ربي سانا جاجيك أجيلا فرطاني دلو فيلمات بلسان قبر نوتي إلمان نما أممالي ربي خيسا ورى فيلمات بلسان قبر نوتي وفيني سافا جاجمو يقاني ست كفرو دندي خنافو ربي أمما كان خنومي نوتي أممالي إسا خيسا إسا الرقاري حال بريدار رتمومي garuu nuti filmaata isatti amanuu yookaan isatti kafaruudhaa qabna yoo rabbii ajajamne jannata seenu yoo isatti kafarre azaaba seenu kanaafuu filmaanni kun addunyaa itti aanu saniif qormaata rabbi suuraa al-mulk suuraa 67ffaa aaya 2 irratti akkana jedha alladhii khalaqa al-mawta wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala rabbiin isa eenyuu keessantu irra toltu akka hojjetu isin qoruuf jecha du'aa fi jireenya uume kanaafuu jireenyi nuti amma jiraachaa jirru kun addunyaa itti aanu saniif qormaata rabbi suuraa zaariyaat سورة شنتمي توقفة آية شنتمي جهرة تكنجا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني في المنما أكان قفا قبرني فلنوم خنافو نتيسا قبروا في أجل سافر أجتون رايقم نتي أممالي ربي خيسا خندات أمم في المات بلسا قبو خنجج ربي ديدو يخانا مو فرأجتو دندو أممالي نفن قوان أرجلين مكين غارين أكا قرآن نويمتي ربي في سجودو إسافة ججم نتي في المات بلسا قبن إيجا ربين فيلمات بلسان وكن نمبودا فيلمات بلسان سوالي نيو إسا أجا جمني نتي ورا صدر كام ملايكا چالوتا فيلمات بلسان سوالي نيو إسا تكفرمو واهلين شيطاناتان خنافو ربي الدنيا اتعانو ساني في نقرمات ورافن أومي غرا غافي خيخ لما تعرفو وانتي وانتي أوما إسا أومي كما ربي هو ينيو تومي نمني تقول خي يو وانتي وانتي أوما إسا أومي كما جي دبي دو غنغرا دباتي دبين سري وانتي أوما مهندي أوما كما خنجوتا ربي جتون إسا هنو ممنيجور ربي أنيو تومي جتة يوغافتشو جلقبده وانتي سو ربي متيجور The definition of God ربي جتون إسان ممنيجور إسان ممن جتون فكين يافنمني توكسد دفه هريان يجون هوسبيتال سينجر دائما سرالجر دائما نكون إيرا مودلا رجتة تلمام تجيوس سقافته تلمام دنديسا يال تلمام دنديسو مي مالف ميغرا مايكروفون ديادو dhiira yookaan dhalaa ta'uu tilmaamuu dandeessaa? Laal hiriyaan kiyyoon hospitaala seenee jira achittis daa'ima dhale dhiira moo dhalaa argate tilmaamuu dandeessaa? Hin danda'u. Carraa parsantii walakkaa argachuudhaan ni qabda dhiira moo dhalaa namoonni as jiran qoflaa jiru maaliif qoflan tilmaamuu dandeessaa? Tilmaamuu dandeessu maaliif?
yoo tilmaamte deebii sirrii argachuu dandeessaa carraa lama see kan dhiira moo dhalaa yaali dhalaa obboleessa dhiirri daa'ima dhaluu danda'a argitee bakka san dogongorte haaluma wal fakkaatuun rabbi eenyutu uume jechuun dogongorte dhiirri ilmoo dhaluu hin danda'u kanaafuu gaafimmaan dhiira moo dhalaadha juu dhiyaachuu hin danda'u argitee amma hubattee jirta gartee obboleessa hubachuun kee waan gaariidha dhiirri ilmoo dhaluu hin danda'u kanaafuu gaafii dhiira moo dhalaadha juu dhiyeessuun hin taatu haaluma wal fakkaatuun rabbi eenyutu uume jettee yoo na gaafatte deebisaan gaafii kana rabbi jechuun hiikkaan isaatu kan hin uumamne jechuudha kanaafuu rabbi eenyutu uume jettee yoo gaafatte qaamni sun rabbii miti jechuudha hiriyaan tokkos isaaf hin taane gara gaafii kan xumuraa dhufnu Allah eenyu gaafii kanaafi kan irra gaariin ansiif kennu suuraa ikhlaasii dubbisuu qofa suuraa 112 aaya 1-4 irratti rabbi akkana jedha qul huwa allahu ahad ji inni Allah tokkicha Allah if danda'a irkoo hundaati hin dhalus hin dhalannes hiriyaan tokko isaaf hin taane kuni kaahima afurii kan rabbi ibsu namni fedhe abalu gooftaadha jee yoo lafaa ka'e qaamni gooftaa ja'amee kaadhimame sun hiikaa sarara afurii kana guutuu yoo danda'e nuti musliimoonni qaama san akka gooftaatti fudhachuu wanti dinnuuf hin jiru hiikaa sarara afuriiti teoloojiidhaan rabbi hubachuudhaaf kun qormaata litmasii yookaan adda baafannaati inni duraa qul wallaahu ahad jii inni Allah tokkicha Allahu samad Allah if danda'a irkoo hundaati lam yalid walam yulad hin dhalus hin dhalannes walam yakun lahu kufuwan ahad hiriyaan tokko isaaf hin taane wayita kitaaban amantii hinduu dubbistu wanti wal fakkaataan ibsamee argite kan qul wallahu ahad juu chandoogiyaa Upanishad boqonnaa 6 kutaa 2 lakkoofsa 1 irratti rabbi tokkicha lammaffaan qabu jedha qormaanni lammaffaan Allahu samad kan juu Allah if danda'a irkoo hundaati Bhagavad Gita boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irratti angooftaa addunyaa hundaa jedhamuun beekama hin dhalanne jalqaban qabu qormaanni sadaffaa lam yalid walam yulad hin dhalus hin dhalannes Shivetash Vashra Upanishad boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti naacha sii kasaj janii taana janii baa isaaf gooftaan biraan taane maatiin qabu rabbiin olaanee abbaan qabu inni haadhan qabu kan xumuraa walam yakun lahu kufuwan ahad hiriyaan yookaan fakkaataan tokko isaaf hin taane kunis Shivetash Vashra Upanishad boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irratti akkasumas Yajurveedaa boqonnaa 32 lakkoofsa 3 irratti naafa sii paartii ma'aasti jaamee ibsamee jira gooftaa saniif paartimaan hin taane sanamni hin taane fakkiin hin jiru suuraan hin jiru siidaan bocame hin jiru waan kana eenyutu dubbate Yajurveedaa boqonnaa 32 lakkoofsa 3 dhaamsi kun dhaamsa walam yakun lahu kufuwan ahad juun wal fakkaata kanaafuu namni tokko abalu gooftaadha jee yoo kaadhimamaan sun hiikaa sarara afurii kanaan yoo wal ta'e nuti musliimoonni kaadhimamaa san gooftaadha jennee fudhachuun dinnu fakkeenyaaf namoonni tokko Bhagwan Rashinish Oshon gooftaadha jaan yeroo gaafii deebisaa tokkotti hordofaan amantii hinduu tokko nuti warri hinduu Bhagwan Rashinish gooftaadha jennee amannu naan jee an takkaa warri hinduu Bhagwan Rashinish gooftaadha jaanii amanan hin jenne kanin an jee namoonni tokko Bhagwan Rashinish gooftaadha jaanii amanan hin jee nama Rashinish jedhamu qormaata sanii nama daalu qormaanni dura qul huwallahu ahad kan jiru ji inni Allah tokkicha Rashinish tokko qofa ture ilma namaa keessa angooftaadha namni jee isa qofa hedduudha biyyuma tana keessatti namoota kumaatamaan lakkaa'aman kan gooftaadha fi hin qabne kanaafuu inni tokkicha qofa yookaan kophaa isaan turre haa ta'u malee namoonni isa hordofan inni nama addaati jaan hayyee gara qormaata itti aanu hacen Allahu samad Allah if danda'a irkoo hundaati Rashinish of danda'a fi irkoo hundaati akka seenaa dhuunfaa isaa irraa barretti dhukkuba asmiitiin qabamee rakkachaa ture dhukkuba sukkaaraa qaba dhukkuba duydaa jabaan rakkachaa ture yaadame gooftaan dhukkuba asmiitiin dhukkuba sukkaaraa fi dhukkuba duydaa jabaan miidhame jechuun akkamitti ta'a qormaata sadaffaa lam yalid walam yulad hin dhalus hin dhalannes Bhagwan Rashinish Madhya Pradesh keessatti dhalate abbaa fi haadha ni qaba bara 1981 Ameerikaa deeme kutaawwan Ameerikaa hedduu keessa deeme kutaa Oregon keessatti wiirtuu isaa hundeessuun Rashinish Puram jeetti moggaase booda irratti mootummaan Ameerikaa qabee hidhatti darbe Rashinish kana booda waan jee mootummaan Ameerikaa summii suuta nama ajjeessuun haa kennee jeemate yaadame gooftaaf summii suuta isaa ajjeessuu kennamu bara 1985tti mootummaan Ameerikaa biyya ariinaan achi booda inninis gara Indiyaa deebi'ee magaalaa Puunaa keessatti wiirtuu Osho Commune jedhamu hundeesse samaadii Rashinish dhayxanii osoo ilaaltanii
samaadii sanirratti akkana jaamee barreeffamee jira. Baqwaan Rashnish Ooshoon dhalanne hin duune garuu muddee 11 bara 1931 irraa kaasee hanga amajjii 19 bara 1990 dachii tana daawwate. Never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931. Wanti isaan raanfatan samaadii isaa sanirratti biyyoonni 21 viizaa isa dhorkachuu isaanii barreessuu dhabuudha. Mee gooftaan gara dachii tanaa dhufe dachii tana daawwachuudhaaf viizaa biyyootaa barbaadummaa jaama. Qeesiin Giriik tokko Rashnish biyya tanaa baasuu yoo diddan mana isaatii fi mana hordoftoota isaa gubna jedhe. Qormaanni xumuraa walam yakun lahu kufuwan ahad. Wanti ajaa'ibaa qormaata kanneen rabbii olaane malee qaamni tokkollee dabruu hin danda'u. Qaadhimamaa gooftaa jettanii waamtan san waan wayiitiin wal bira qabuu jalqabnaan wanti sun gooftaa miti jechuudha. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Akkuma beeknu Rashnish akkuma ilma namaa kaawwan areeda qaba. Funyaan tokko, ija lama, gurra lama, harka lama qaba. Qaadhimamaa gooftaa jettanii san nama wal dorgomsiisuu jalqabnaan wanti sun gooftaa miti jechuudha. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Namni tokko rabbiin olaane dachaa kuma tokkoon Arnold Schwarzenegger caala yoo jee waa'ee Arnold Schwarzenegger dhageesse namicha Mr. World jaamee moggaafame, namicha Mr. Universe jaame, namicha jabaa addunyaa tanaati, namicha jabaa hawaa tanaati. Qaadhimamaa gooftaa jetteen san qaama wayiitiin wal bira qabuu jalqabnaan qaamni sun Arnold Schwarzenegger haa ta'u, Daaraa Singh haa ta'u, King Kong harka kumaanis haa caalu harka miiliyoonaan qaadhimamaa gooftaa jettuun san qaama wayiitiin wal bira qabda taanaan inni sun gooftaa miti. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Hiriyaan tokko isaaf hin taane. Kanaafuu kun hiikaa sarara afurii kan quraana keessatti ibsame. Obboleessa gooftaa gabbartu san qormaata suuraa Al-Ikhlaas kanaan madaali. Yoo gooftaan sun qormaata san dabre inni gooftaa dhugaati. Yoo hin taane garuu inni sun gooftaa sobaati.